YouTube irraa maallaqa argachuuf akka hojii keenyaaf YouTubein maallaqa nuu kaffaluuf dirqama AdSense keessatti akkaawuntii baankii itti galchuu qabna. Haala kamiin AdSense keessatti akkaawuntii baankii itti galchuu qabna ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Haga dhuma barnoota kanaatti turtii gaarii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul Ab. Barnoota har'aa kana keessatti gaaffii isin gaafataa jirtaniin deebii isaa ani isinii qabadheen jira. Akkamitti akkaawuntii baankiitii fi YouTube wal qabsiisuu dandeenya? Isa jedhu Google Chrome irratti kan nuti wal qabsiisuu dandeenyu yeroo baay'ee AdSense jettanii sarchii gochuurra adsense.com jettanii sarchii osoo gootanii baay'ee bareedaadha. Gaaffii adda addaa isin gaafatee isin rakkisu adsense.com erga barreessitanii booda go ka jedhu kana tuquudhaan sarchii osoo gootanii baay'ee bareedaadha. Streeta osoo gara biraa isin geessin gara AdSense isin geessa. Kan isin adsense.com jettanii sarchii gootanu gara biraa isin geessu jechuudha. Salphaatti gara AdSense keessanii isin geessa. Keessattuu YouTubein keessan Chrome irratti duraan banamee yoo jiraate inni nu ofiif achirraa emailii fudhatee gara AdSense isin geessaa jechuudha. Jalqaba garuu YouTube keessan Chrome irratti banaa taanaan banaa ta'uudha kan inni qabu. Sanaan booda erga home irra dhuftanii booda erga akkanatti isinii badee booda sarara sadan kana tuquudhaan payment waan jedhu barbaaddattu akkaawuntii baankiitiin wal qabsiisuudha. AdSense fi akkaawuntii baankii wal qabsiisuudha jechuudha. Paymentii kanarra tuqan. Paymentii irra yeroo tuqnee gara fuula paymentii nu geessa innummaanuu jechuudha. Payment AdSense Ethiopia nun jedhe. Asirratti waa tokko isiniif ibsu. $70 kana guuttachuun yeroo tokko qofa isinitti hin fakkaatin. AdSense maallaqa isin hojjettan gara baankii keessanitti isin dabarsuudhaaf, isinii dabarsee isinii kaffaluudhaaf yeroo mara yoo xiqqaate $70 guuttachuu qabdaa jira. Namni tokko kaffaltiin isaa gara baankiitti galuudhaaf $70 ol hojjechuu qaba jechuudha. Baatii tokko keessatti yoo $70 sana hin guuttanne baatii dhufurraa fudhatee eeggataa jechuudha. Kana jechuun baatii lama keessatti kaffalaafi jechuudha. Baatii baatiidhaan kan inni gara AdSense itti dabarsu. Yoo January keessa $70 hojjettan isiniif kenna, isiniif kaffala. Yoo hojjechuu dadhabdan February irraa itti isinii dabala baatii ittaanurra. Yoo akkasuma February irra hojjechuu dadhabdan March ammas eeggatee waan isin hojjettan walitti isinii qabee gaafa isin 70 geessan yookaan dabarfattan kaffaltii sana isiniif kaffalaa jechuudha. Amma gara akkaawuntii baankii itti naquutti hadeemnu. Yeroo achi jala xiqqoosii gara gajjallaa dhufne how to get paid haala kamiin si kaffalamuu feetaa? Kaffaltii kee fudhachuu feeta. Kanaafuu akkaataa kaffaltii kee itti naqadhu nuun jedha. Add payment method ka jedhu kun jira isarra tuqna. Isarra yeroo tuqne gara fuulduraa nu geesse filannoo lama nuuf kenna. Filannoo inni lamman nu kennu add new wire transfer detail fi add new check detail ka jedhu filannoo lama nuuf kenna. Filannoo lamman kana keessaa add new wire transfer detail ka jedhu kan nuti filannee irra dabarfannu filannoo jalqabaa jechuudha. Yeroo nuti filannee bakka duwwaa itti guunnu nuuf fida beneficiary ID nun jedha optionalidha. San irra darbinee bank name on the bank account maqaa guutuu maqaa akkaawuntii baankii keenya irra jiru itti barreeffanna. Name on bank account bakka jedhutti bakka bank name nun jedhutti immoo maqaa baankii keenya itti barreeffanna. Maqaan baankii keenya Daashan Itoophiyaa Nigdi Bank whatever waan ta'e itti barreeffannaa jechuudha. Oromiyaa International Baankii waan ta'eef Oromiyaa International Baankii itti barreeffadhe. Swiftiin kun Swift koodiin internetii irra Google irra seentanii maqaa baankii sanaa barreessuudhaaf Swift kood yoo isin jettan isiniif fida. Swiftiin kan Oromiyaa Bank Swift code jettanii yeroo isin sarchii gootan isiniif baasa. Kan Daashan akkasuma Daashan jettanii sarchii gochuudhaan isiniif baasa. Yookaan immoo mana baankii sanas gaafachuu ni dandeessu. Swift bankiin kan Oromiyaa Orireetaadha. Sani itti barreessa. Orireeta san itti barreesseen gad dabarfadha. Gara gajjallaatti filannoon jiru akkaawuntii itti barreeffadhuudha. Fixannee jirra. Maqaa keenya akkaawuntii baankii irra jiru barreessine. Maqaa baankii barreessine. Swift koodii barreesseen jira.
Kanaafuu Swift koodiin kan Oromiyaa baankii kan namni hundinuu guuttatu Orireeta ka jedhu kana itti barreeffataa jechuudha. Kan daashanis daasheettaa waan akkasiitii hundinuu sana itti barreeffataa jechuudha. Sarchii gootanii argachuu dandeessu. Sanaan booda akkaawuntii baankii keenya itti galchina. Akkaawunt nambar nuun jedha. Ammallee retype account number bakka jedhuttis irra deebinee akkaawuntii baankiidhuma isa gubbaatti guunne sanduuqa jalaa ka diimatee jiru kanattis sanuma guuttannaa jechuudha. Akkaawuntii baankii wal fakkaata bakka lachanuuttu kan nuti barreessuu qabnu. Erga bakka lachuuttu lakkoofsa wal fakkaataa barreessinee akkaawuntii baankii keenya sirriitti irra deebinee ilaaluun dirqama. Waan guutaa turre al tokko ol deebinee waliin ilaallee sanaan booda gara gajjallaatti haa dabarfannu. Yeroo waan kana itti barreessitan sirriitti kan isin barreessuu qabdanu. Baankii maqaan baankiitii fi Swift yeroo barreessitan qubee gurguddaadhaan ta'uu qaba. Maqaan ka jalqabaa guddaa, ka abbaa ka jalqabaa guddaa, kaan xixiqqaa, ka akaakayyuu ka jalqabaa guddaa, kaan xixiqqaa ta'uu qaba. Sanaan booda xiqqoo yeroo gadi deemnu intermediary bank ask your bank jedha. FFC fi FBO jira. San lachuu dhiifnee bira dabarfannaa. Set as primary method sanduuqni jedhu kun garuu right itti ta'uu qaba. Sanduuqni kun right itti godhamee jiraachuu qaba. Sanduuqa kana sirriitti check gochuu qabdu. Sanaan booda gara gajjallaa gad dhuftanii save jira. Save kana tuquudhaan save gootu jechuudha. Asirratti waa takka isin hubachiisu namoonni yeroo guuttachuu deemtan jechuudha. Yoon dogoggoree waan akkasii waan sodaattaniif hin qabdanu. Irraa haquu hin dandeessu, remove irraa gochuu ni dandeessu. Yoo dingata akka carraa ta'ee dogoggora guuttanii jiraattan amma akkaawuntiin keenya seenee jira. Yoo akka carraa dogoggora guuttanii jiraattan edit illee gochuu ni dandeessu. Edit ka jedhu kun as jira, edit illee gochuu dandeessu jechuudha. Yoo dogoggoraan hin guutee waan ta'een dogoggore yoo jettanii shakkitan irra deebitanii guutuu ni dandeessu. Kanaafuu waa takka waan isin sodaachisu hin qabu jechuudha. Haala salphaa taheen haala kanaan YouTube keessaniif akkaawuntii baankii keessan sirriitti wal qabsiisuu dandeessu. Salphaadha. AdSense dhuma keessa seentanii wal qabsiisuudha. Osoma guuttanii kaatanii keessaa baatanis adsense.com jettaniituma itti deebitanii waan dogoggortan sana edit gochuu dandeessu salphaatti. Kanaafuu akka AdSense'n baatiidhaan isinii kaffaluuf jajjabaatanii viidiyoo hojjechuudhaan $70 sana irra dabarfachuu qabdu jechuudha. Asirratti ammallee wanni biraa wanni isinii himu namni tokko AdSense verify goonaan lakkoofsa poostaa isinii dhufnaan al tokko lakkoofsa baankii itti galchuu yoo turtanis rakkina tokko hin qabu. Namoonni baay'een dafanii poostaa baankii itti galchuudhaaf namoonni hin cinqaman ni jiru. Garuu verify dafee ta'uu qaba. Irra deebitanii gaafatanii verifyin isinii dhufee PIN itti galchinaan akkaawuntii baankii saatii feetan itti galchuu dandeessu. AdSense dhuma keessatti maallaqni keessan walitti qabama. Gaafa akkaawuntii baankii itti galfattan gara maallaqa keessan gara akkaawuntii baankii isinii dabarsaa jechuudha. Kanaafuu waa takkitti rakkina hin qabu. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.